Lemon parang. Oh my God. Hello. Wala ka ano? Hello. Oh my God. Lemon parang. Lakkoofsa meeqaati? Lakkoofsa lama. Dhibba keessaa 46 qabda. Dhibba keessaa 46. Maanni barsiisa? Maaltuun jedhee Bashaan? Qabxiin koo baay'ee gadi bu'e. Qormaata seeroo darbee koo guutuun argadhe. Deemi jakoo dura. Diiku. Dhibba keessaa 39 qabda. Maanni barsiisa? Maaltuun jedhee diiku. Gaafa namni gatta'aa baradhaa gaafa barsiisa hamaa gochuuf dheengadda ammani warri sin dabbaree bahaa jennaan hundi keessan dirristanii kilaasii keessaa yaatan. Hammam akkasiin barumsa kanaaf jibba qabdan mul'isa kun immoo sii galee diiku. Barsiisaa maaloo itti naannoo ijoolleen baanan hin ba'e malee akkasitti barsiisaa nama barumsa jaalatudha barsiisaa akkam. Xumureera sii galee deemi jakoo dura. Qabxii dhibba keessa ilaalaa Fireeji. Dhibba keessa ilaalaa. Dhibba keessa ilaalaa meeqa deebiste moo? Haa ta'u waan fuulli kee waanuma deebisnee fakkaata. Dhibba keessa meeqa deebiste dabartee moo kufte? Qabxiin koo baay'ee gadi bu'aadha. Gadi bu'aadha? Dhugaadha. Barsiisaa. Akkuma nama qabxii qabu laallachuu dhufte ka. Barataa miti maaf hin qabu re? Barataa miti. Abshaaloo. Yoo dhiiste yoo maal isaa laaltaa xama? Dhibba keessaa 29 qabdi. Hinnaate gaa amma gaa. Qabxii dhabde gaa. Akkuma barataa hojjete yeroo wayyoo. In ashakilik kalb. Kilaasiin ati galte guyyaa lama hin caalu. Guyyaa lama ishee galteyyuu gaafii mataana dhukkubaa, gaafii fincaan naqabee, gaafii barataa loltaa, gaafii barsiisaa biraas ari'ee kilaasii haftaa, gaafii dabtara manatti irraanfattee dhuftaa. Qabxiin ati qabdullee 29. Qormaata laman qabdu na biraa. Zeeroodha qormaanni lama. Meeqa keessaati? 20 keessa 29. Dhibba keessaa 29 71 dhabde. Sittin himan. Namni 71 fidaati immoo garagaltoo 71 dhabde. Wayyoo nan shakki natti agarsiisame waan hin deebisa. Nan shakki. Maalan dhabi natti agarsiisame. Qabxii kee shakkite dabtarii 5 qabe. Wayyoo. Assaayimentii 30 keessaa isa biyyi assaayimentii 25 fide 30 keessaa meeqa fiddeet? 9 fidde. Wayyoo. Qormaata 20 keessaa meeqa fidde? 3 fidde. Wayyoo. Wayyoo. Faayinaalii 30 keessaa meeqa fidde? 7 fidde. Wayyoo. Wayyoo. Dogoggoreera. Dogoggoreeraan jedhe qabxii kee. Barsiisa maaloo barsiisa Naaziriisaa. Maali deebisa gal dhibba keessa amma xiqqoo isin gadhiisu barsiisa maali gaa barsiisa maaloo Naaziriisaa. Yoo hojjette na gaddisiista malee ton hojjetin nan gaddisiista. Barsiisa maali gaa barsiisa immoo. Abshaat. Ija koo duraa deemi. 29 qabde ija koo duraa deemi. Qayyii keessa jirtu. Qayyii jala na baasa. Qayyii jala na baasa. Hojjettee baata qayyii jala. Ana barsaa boodanaatu qabxee tolaa sii kenna. Diimaa jala na baastan hin jedhe Diimaa jalaa hojjetanii bahu. Nanni kaminaa gaa barsiisa abboo maaloo dha. Nanni kamina. Nanni deemiti qabdi jaalachuu deemiti. Deemis. Deem barataan ittaanu dhufee alaallatu. Isin deema gaa. Deemin jedhe Abshaal. Deema nanni kaminaa gaa. Deemiti jedhe qabu isin barbaachisu kaacala maal nagashitano. Xumureera Abshaaloo hin sochoonee ammayyuu. Akkuma nama qabxii gaarii fidee kokkolfaa hiikun. Baay'eedha niyyuu. 29 moo? Siif immaa baay'eedha. Baay'eedha niyyuu dhugaa. Hojjeteen fideem dafqeen fide isheeyyuu. Dafqeen fide hinanni akka namarraan. Nengadoo qofa caaltuu faara boonsaa farraatirraan kan hafe. Deemin sin jedhe. Haa ta'u gaa. Deem. Al shakkilik. Lemon parang. Barsiisaa. Abshaaloo. Nagaadha. Amma yoona maaloodhaan natti kilaasiin gallee. Jirtuu reesin. Abshaaloo. Nan agarree sin agarre. Ammattanii mari'amtu gaa.
keessa galtanii mari'amtu gaa. Saayitii dhamma afureeti kilaasii maaf hin gallee amma yoonaan siin jechaa jira. Isaam sa'aatiin afur miti si maaf daree hin galleen jedha barsiisa maaf hin barsiistanii jedhaman. Abshaalu nan agarre si agarre. Akkasii. Ati nan agarre ani si agarre. Bashaasa dindaree aseen dhugaa. Abshaalu sitti waliin agarre. Haa ta'u gaa waliin agarre qaacca sana mootti yaadi. Qabxii kootti yaadi. Qabxii keetti siin guuta waliin agarre siin jedhe. Qabxii dhabeen ture deengadda. Waliin agarre. Daftara koos itti naa qaba. Maatisis Ingiliffas. Rakkoon qabu waliin agarre garuu. Lammaffaa ba'uun qaba. Sakara maal gootaan akka agarsiifta galgalaa kana mana asan foo manni koosuma innan jedhe mucaa kanarraa maaluma qabduun jedheen galgalaa kana mucaa kaballaadhaaf dhiittaadhaan gara manaatti na jira geessan rakkoon keessan maali yoo rakkoon jiraatin wajjin dubbattanii mucaa kana maali innis gara manaatti na jira ariitanii jedheen. Faazal lolaa jirtu ilma keessaniif. Maalan godharee numa rakkadde be nama loleeri suuki sakana lola moo sakana lolaree gurbaani be saamuna naanne si galgala ganama yoon isiniti fides mana baro sadaka jedhe kuno huccuu kunni keewwatu galgala ganama huccuu kana itti bite nama naa ta'e jedhe waa meeqatti men dadhabe gurbaa kana jechuun hin dhaga'u itti man hin dhaga'u yeroo mana ga'u immoo astamaari boo bara maal jedhe na kaachisanii jedhee moo dhufa eewuun dhiisare. Maal seetanii beektuu seesin tasgabbiin gaariidha. Nuni adaraa fuuneerra mucaa kana sin harkaa as keessatti. Dhugaadha. Barsiisaa jechuun immoo abbaa jechuudha. Nuti sinirraa adda miti mucaa kanaafi mucaama keessan kanatu amala gadhee qaba. Itti man hin dhaga'u be. Kana garaa xixiidhuma saayyoo gurratti kannanne hin dhaga'u be. Ani hinan gubadde sabbaa kun naqaane ammani barumsumaan illee yaada gaarii qabaatu jedheen gara keessanitti fide be. Kuni be hojii hin qabu. Kunola barsiistuun kuno seetu maqaasaa waama halkanii guyyaa yeroo hundumaa barattoota 700 ol qabna nuti mana barumsaa kana keessa garuu barattoonni 700 kuni hamma mucaa tokkicha kana mana barumsaa kana hin rakkisne. Barsiistuun kun sababa barataa kanatti gaa'ela seellee eeggachuu hin dandeenye sirriitti duuba deemee mucaan keessan kun waan hin taane jedha waan hin taane asaa yeroo hundumaa kana kun namaay kun barataadha. Dhagaa Faazal mucaan keessan ani beeku garuu akkatti isin guddistan. Kabajanaaf hin qabu. Isaan liana beeka akkatti guddifadhe eeshi. Isa dhugaadha garuu isin beeka garuu rakkisaadha jechuu barbaade. Barattoota kilaasii keessatti ijoollee barsiisuu hin dandeenye. Anaaf kabajanaaf hin qabu. Ijoolleen kun illee akkana si'atan na taasisa. Annan rakkadha. Isin annan caalaa yoo maaluma sitti guyyaa meeqa astamaarii kee kabaji nama kabaje ofiillee kabajama jedhee guyyaa meeqa itti miidhagame. Amma nu nama mucaa kana waan hin goone qabnu reemnes dadhabne kunola barsiisota shanfaa taane reemneerra nuti barsiisota shan taane duudhaa meeqa irratti caccabsine hin tumne nuti. Tumnee dadhabne. Dhiiga keessaan darbanne guyyaa tokko hamma sanaatitti mucaan kun afachu. Dubbiin tuuriin ani inni mucaa yeroo mana barumsaatti deemu akka jaarsara haa jedhaa dhufa edaa itti daboodhaan itti yaatanii mucaa rukutanii iseen wanni gurratti naqate asii yaaftanii gadhiittanii jechuudha. Edaa eenyu tayyama si yayyame mucaa koodha isin jechuudha. Akkan itti dhaalee guddifadhe hin beektaa hin jedhe mucaan amma akkanatti kinii nama taphatuu fakkaatu kun bee utuma nyaatu haphate nama kana galgalaa kanama nama naa ta'e jedheen guddifadhe malee akkati harka keetiif kaalchoodhaan mucaa lafatti na jira gaddabaltu miti garsiyaa dabalu garbeeriin namni mirga sii kenne mucaa koodha'u mirgaan qabu dhagai barsiisaa taatuyyuu ilmoo koodha'u aadaatti ani utuun irra jiruudha. Ani tuuni rajiru natti muda mare ngal ta'u kan keeti mucaan bee gargaraa ganama yeroo ciisu sireetu doojii si chaatu ciiyyan seeda dudda isaatu qaqaqaqaq jedhe Reebicha sana dadhabe yeroo hundana reebula. tab usat hin jawu afaan guutee dubbata sirriidha bakka akka kanaati kun caallis atis us daawoo galtanii mucaa koo achitti tumaa baatanii ati immoo dhageessa hamma waan dubbadhu yoo rakkoon jiraate anatti hima dhageessanii. Rukutumo ani sini na jam. Ati mo waan barsiistu barsiisan kisan jir tolee jedhi furan. Dhagaa Faazal. Amma mallatteessanii adeeman. Mallatteessanii deemtu mucaan keessan nama naga'u kanaa booda itti gaafatamummaa isin fudhata kota mallatteessa. Na mallatteessaa fi ati mallatteessanii deemtu. Ni barre mana mallatteessa sabarana mallatteessa lammaffaa yoonni waa balleesse ni kaballaadhumaanu. Abam teeti abama seeguru kurkusaa uusii waaneeti. Beenu amma waaneeti. Gorsaa mucaa. Gorsaa sinitti himnee. Tura kooriin jiru. Kanaa booda
isinitti gaafatamummaa kenne. Homtuu rakkoon hin jiru. Kana in arina kana booddee. Homtuu rakkoon hin jiru. Gorsaa mucaa kana. Geeraan siin jedhe. Hottati immoo isa deemaa rakkoon. Gurbaana namaa. Ofiin nan jedhe. Amma sakkaree namatti lattafamtee hin ta'e. Daamiin siin jedhe barumsatti. Wasu kan kalaqnase. Naduu taasisuudhaan dhagatanii. Barsiis. Maanni maalitti fiddu? Kilaasin natti barfataa jira beektaa barsa maatisiiti. Herreegan barsiisa. Daqiiqaa lama qofaan naafaa jira. Kanaaf gaartu? Dafee kilaasin immoo fagoo jira beektaa dafee qaqqabuun qaba. Wayyoo. Way barsiisa herreegaa. Barsiistu ati ijoollee kan seeraan qabaanye simiti kan dareessu ijoollee kan maqaa isaatu waama miti. Gurbaa isa arfta. Lakki barsiistu asbira fincaa gadi ba'e. Boorsaa battee fincaa baate. Ani lakki dabbara wayii achuma laala. Maal godhan jedhee. Fincaan maaloo madhaan isin bakkeetti fincooftanii hin jedheemani. Maaloodhaan jedheemani ijoollee akkamii oomishaa jirta ati mana barumsaa kanatti kun wanti kan simini kan maqaa waamu kilaasii isaanii. Gurbaa isa arfta siin jedheeman. Ada barsiistu asbira fincaa deebi'a. Fincaa. Asittiin himne na baaste waaqa ko na baaste hin qabame. Kan amma ari'uudha kan asirratti ari'uudha kan ari'anii jechuudha biyya kana dhiitanii achi Finfinnee keessa buusuudha mucaa kana. Barsiisonni nama dhagaanii akka waraanaati xuraadhoodhaan adidee asinitti himnaan asiin beeyi moo asinitti himnaan asiin beeyi. Dhuma mucaa kana arguun qaba. Saayitii kan akkamitti fincaansi qabaa? Maal jechuudha saayitii barnootaatiitti fincaan nama qabu jechuun maal jechuudha ati biiroo barsiisotaa inni itti deemaa jirtu? Otuma ta'e immoo amma akkoo qaroomeera jireenyi jijjiirame maaloodha ati daayipparii godhattee hin deemtu ati daa'imamni gana waggaa meeqa muriin kee? Barsiisa abbaa kudha jaatamti daayipparii. Maaloodha wanta akkasii kuni? Maaloodha sin? Deemasi. Wanta ija dhiini? Deemasi. Otoon si arguu gibbii mooraa mana barnootaa kana gadhiisitti bayi. Deebisiin jedhe haasaas natti deebisiin bayi. Eessan dee barsiisa. Dhaqi maatii kee waami. Dhaqi deemi. Deeqaa tokko. Deemi. Googee gaa urgoogee karaan dugda miixii sii faataman siin jedhen maa dhaqxe sila. Barsiisa anaaf naa galeera. Anis maatii naqee fida barsiisa. Waa tokko anaaf maqee maatii fida. Maatii nan fida isaa natti hin minaasin iyyuu. Maqeen fida maqeen koo maal barsiisa. Bagaroobe irra bokkaan. Andi bagaroobe moo bagaroobe? Isa iyyuu moo yaaddeettaa? Wayitii irra roobe. Herrega maatii si qabne? Amma herrega qaba. Bagaroobe dhugaa rabbi. Sa'aatii tokko faatu roobe. Sa'aatii lama iyyuu roobuu herrega feennaa. Inni bee maa gammadda. Inni bee maa gammadda. Maal kun estamaariin akkasii? Maal kun? Baay'ee barsiisaa baasiisi. Maal kun? Garra mana maalaa ta'u maaltu? Ilaali bukkaa akkasii keessa dhufaa nami. Hojii manaa hin gaddaa hojjettee? Nuti nama tokko. Isaan gammadaaranii ani. Anis hin hojjenne. Rooba akkasii keessa dhufaa maal kun? Bakakkaa mallee sodaatu. Ijoollee beena kilaasii seenaa. Seennu seeraan nu jedhaara. Kilaasa jala jallu. Seenaa kilaasii dafa. Doomi nama doomi. Beekumsi kee namatti hin qabatu. Wanti gaariidha. Fiigdi okaa keessa. Adaraa na biran darbeena adaraa obboleettiin kun. Adaraa na biran darbeen na gargaari. Maal otoo maal qabattee taa'aa jirta? Yaa'u gaa namuman na gargaare atis na gargaari gaa amma qabdu na gargaari bilbilan jedhiini waan qabdu hunduma waan qabdu kamittee na gargaare adaraa. Kadhachaan taati? Kadhataan jira. Maal immoo maal taate kadhatte qoy maaltu si mugadhe maal taana kadhatte maal baattee taa'aa jirtaati? Hunduma isaa nama naa kenne kanas nama naa kennee darbee
iPhone kanas nama naa kennee darbee morma isaarraa baasee kanas Jallisine maal taate kadhatta ani moo rakkadheen kadhataa jira. maal rakkattee yoo maal taate maal natti Barsiisaan ture baadiyaa gadi fagoo keessatti barsiisummaa na qacara dhiisi kan tuttuqiin biyya sana bofni jira waraabessi jira jawween jira yoo dhukkubsatte manni yaalaan jiru gammoojjii wayii tokko keessatti geessanii nagatan achi barsiisota faana dabaree kaanii waliin na bofarra dabaree adaraana jijjiiraa jedhee nan karadhe waggaa torba guutuun barsiise jijjiirraa nan karadhe na didan si'a meeqan dhukkubsadhee boolla du'aarra ga'een waaqayyo na gargaaree nan bahe achi nan du'aaree achitti jedhee barsiisummaa dhiiseen dhufee magaala gaafan galu namni abbaa kanaa naan jedhuun dhibe kadhachuun jalqabe. ati fayyaa qabda jechuudha Fayyaadha hojii madhabeen jechuun fayyaadha. isa dhugaa barsiisaa turte Barsiisa waggaa torban siin jedhe waggaa torban baadiyyaa keessa barsiisaa ture amma kunoo rabbiyaa galatu kana gaa kunoo amma saayitii duran hojjedhe amma saayitii jaata guyyaan 10 hojjedhee ooluu qabaa guyyaan 20 hojjedhee ooluu qabaa. anis barsiistuu bar Qotoo duuteen taqiiftii maaloo jireenya ammaa faana eessaa wal qaqqabsiistuun jedhee mali. akkas taana anis hin deemu Maaloo giiftii koo kadhachuu fiiree waanuma qabdan biraan darbinaa gaa kadhachuu maal goona wayyaa minnoo wayyaa mojiin akkana wayyaa. jireenya kee jijjiirratte Sirri maxxafi sirri xafuu wayyaa. wanni nani nyaadheen jiru haga ammaatti Ka goonu ila kana qabadhu namni ilaalee siif haa buusu. Hin heerumne mitii garuu anis hin fuune nu gargaaraa gaadaraa nu gargaaraa isheenis rakkatte anis rakkadhe nu gargaaraa. manuma kiraallee waan kaffaladhuutu nu kennani dhugaa waan mana kiraarra otoo naa kennani Nu gargaaraa jira nu bira darbina. Gochaan jira ilaali ijoolletti kan argite la saayitii isaan deeman ilaali la mucaaso duriyyee kanadha la akka isaan godhataa deeman isayyi. mucuma kanan naa gameessan naqaani laa jiruuf jetta ani mucaa kanaafu barsiisummaa na dhiisaa Laal kan ni godhin tala laal kun amma barataadha amma kun min aynet kashalabbe likiskis ina al shakil qoy isaa dhufan akkana man agarre kota cheese maaliif barfattan Hai barsiisaan meenaalaa dhukkubee hojii mana keessa gargaaraa ture. Armee dhukubee maasaf dhiyaase akeeteetti sila armee ko dhukubee taam ganama Callis maal sin iyyisiis maal kolfitu abshaalu na seenet afaan kee ilaala waan akka dubbattu barbaadu. kana barsiisna ammanu Ilmoon dubartiillee waa meeqatti irra ga'uu danda'a. Kun ilaal durii urfa keessa zooraa oolee dhufe yoon ati sinuma barnoota fan taatu barnoota fin taatu. gadhiis deemati sokki haadha keessa jalaa dhukkubee ana miti nuyi agaltu shin kilaas Wayya ilmoo dubartiin balaa baay'ee qabdi agaltu deebi'aa. deebi'aas Eessa deemsa dhaaban? Qaba deebii dubat. kota deebi'aas Deebii dhabadan. deebi'aas Sa torbee darbee soonaan irraa madde sitti fakkaate nafshaalu. Ani fati immoo wal argan alaa bakka cimaa. gurra keessanii maal deemaa Callisaas natti naasayin. Shaatoo maal rakkate kana bakka idhiis Omaal dubbatin? Geejjiba dhabeen ture. Callisi hin dhabde dhiisin beeksista sin jammara akka dhabdeeyyuu. jaalachaan kun maal fakkaata biyyoo keessa gangalataa oltee dhuftee ani churam saawwa baasee hoolaa tiksee lukkuu gashee baasee tan amma nufutti yeroo natti sokke abbaa koo dhukkuba ture miti dhukkuba ture abbaan dhaggeeffadhu sittani obboloota isaa yaasaa ooletti Ati moomee namatti himta. kan kee amma deemaa abbaa keessa fidaa kottaa ani abbaan qabu ani abbaas hin qabu haadhaas hin qabu anoo nama tokko hin qabu nama fidduun qabdu nama fiduu hin qabu Maal laa wayyarii torii naan jedhan. tole naan jedhani deem uuman qabdu ati abbaan qabu haadhaas hin qabu Maal qabdaa ta'e yaadayyuu sammuus hin qabdu. akkas goonu Bu'ee haa bu'u inni kun waa nuu bu'ee yaadatu to'aa bu'ee gaariidha. waa bu'u Lafa bu'u kun rakkata. akkasumatti immoo yeroo ilaalu araadaa wayii natti fakkaata gatti ta'eef Sanarra mootuu biiroo dhumaan jaraa walii gallee adabsiisne birrii irratti beeku. lakki dhiisi bu'een naani Bu'u jedhee. ati abshaal mee amma waa bu'ii darbinu bu'ii darbi waa as garagali bu'uu sin beektu bu'uun beektu Kun waan tokko hin beekuun. waa'ee bu'uun beektu erga ta'e deemi ulee sana fidadhuu kottu dhaqi